Nijuel, Nijuken, Barinaga, Wara Barinaga, Ala Warinaga, Wara Forinaga, Erinaga, Ejinaga, Ala Dalchinaga, Ala Kurminaga, Ala Warinaga, Lord Nagaya, Kawaki Naga Nugu, Ulan Naga, Ule Bulanaga, Wakirobe Ala Tambaragu, Lendo Mergete Okolegu, Naga Waki Nugu, Or Nagaya, Katisaule Nagaya, Tisaule Naga, Elemagadi Naga, Tisa Nagaya Paniga, Nageni Olega, Mijai, Karam Mijai, Tana Mijai. Harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaaf ulfinaa bakka isin jirtan hunda adda isin qaqqabu jetti Qaanqee Show. Sagantaa Qaanqee Show guyyaa har'aa qabnu fudhee gama keessan dhufeera. Qopheessaan sagantaa kanaa ana Habtaamuu Lamuuti. Gama sagantaa keenyaatti osoo hin darbin dura magaalaa Dambidalloo dhiya Oromiyaa jaarsa biyyaa tokko ture. Jaarsi biyyaa Obbo Korsaa jedhama. Obbo Korsaan kun jaarsa biyyaati. Gaaf tokko oppiidoota barbaadaman oppiidoonni Obbo Korsaa kana barbaacha gara bakka hojii isaanii gaafa dhaqan Obbo Korsaan bakka hojii hin jiran. Eessa jiru jedhanii gaafa warra ollaa gaafatan mana jireenyaa isaanii jiru jennaan oppiidoon lama qaxxaamurtee gara mana Obbo Korsaa deeman. Alaa dhaqanii ulaa guddaa kana alaa gaafa tumanii Obbo Korsaan mana keessaa dhagaanii eenyudha jedhan. Nuyi jette oppiidoon. Maqaan qabdan isin eenyudha jedhan Obbo Korsaan. Nu ijoollee keessanii jette oppiidoon. Oo abaa'oo baga nagaan dhuftan jennaan. Lakkii abaa'oo miti nuyi oppiidoodha jennaan. Badi rabbi si haa balleessu ijoolleen keenya abaa'oodha jedhan Obbo Korsaan. Oromoo qabsaa'ota artistoonni Oromoo kan uummataati. Artistoonni Oromoo bu'aa bahii hedduu keessa darban. Artistoota Oromoo hedduunis ajjeefaman mootummaa wayyaaniinis mootummaa dargiinis. Artistoonni Oromoo dargaggeeyyiin booddana kana ba'an keessaa namni tokko torban darbe biyyarraa rakkina dararamarra ga'u dheessee gara biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessa qubatee jiraachuusaa beeksisaan isinitti himee turre. Har'a waa'ee Ibroo Obsaan isinitti himuu barbaade. Ibroon Obsaa qabsaa'aa dhugaatiif sabboonaa haqaati. Bara 2009 ture albeema jalqabaa hojjechuudhaaf gara biyyaa deemee rabbi namsee isaa maaru istiidiyoo roobaatti kan wal barre. Ibroon rakkinaaf dararama irra ga'u hundumaaf osoo hin jilbeenfatin guddina aadaaf afaan Oromoo sirboota warraaqsaa sirbuun nama beekamuudha. Har'a biyya Masir keessatti rakkina xiqqoo qaba. Ofiillee dubbachuu kan hin barbaanne. Bakka jireenyaa nama hin qabne hiriyoota isaatti siqee jiraachaa jirudha. Kanaaf Oromoon dirmadhaa fi isin hin jenna. Sirba Ibroo keessaa tokko isin affeera. Goofandii baname kana gubbaa dhattanii gargaarsa keessan gurbaa sabboonaa artistii kanaaf akka gumaachitan kabajaa guddaan isin gaafadha. Volkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyu ishee sodaannaa. Volkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyu ishee sodaannaa. Galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti. Bubbullaan abbaa dhawuseeti Finfinneen kan Oromooti. Galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti. Bubbullaan abbaa dhawuseeti Finfinneen kan Oromooti. Waraana Gujii wal qorraanii Diddaarorroo darandaranii. Arsii Harargee Baaleerraanii Diddaarorroo darandaranii. Shawaa Karrayyuu Amboorraanii Diddaarorroo darandaranii. Wallagga Jimmaa Ilurraanii Diddaarorroo darandaranii. Barattoonni koo fincilanii Diddaarorroo darandaranii. Ilmaan Oromoo tokko ta'anii Diddaarorroo darandaranii. Burraayyurraa darandaranii. Sololtarraa warra didanii. Sabbaatarraa darandaranii. Afoo gubbaa qabsuuf ka'anii. Gullalleerraa darandaranii. Galaanirraa warra didanii. Jalduu irraa darandaranii. Buliisorraa qabsuuf ka'anii. Waliisorraa darandaranii. Naqamteerraa warra didanii. Dambidollorraa darandaranii. Odoolarraa qabsuuf ka'anii. Afran qalloon darandaranii. Barattoonni warra didanii. Bushoofturraa darandaranii. Adaamarraa qabsuuf ka'anii. Qeerroon biyyaa darandaranii. Ijoolleen biyyaa warra didanii. Qaanqeen biyyaa darandaranii. Ilmaan biyyaa qabsuuf ka'anii.
Shashaman irraan roobee irraan kafoof kaanii dallooman irraan sikkoo mangoon warra didanii ciroo irraan dirree gawaa kafoof kaanii boolee irraan. Sagantaa qaanqee shawuu torban darbee kutaa tokkoffaa kan isiniif dhiyeessine miseensolii gameeyyii adda bilisummaa Oromoo duraanii haalli qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoon kun maal keessa darbe qabsoon har'atti qoosamu qabsoon har'a bu'aa bayii keessa darbe haa ilaalluuf qabsoo kan darbe yoo yaadanne kan fuula duraa dhufu tilmaamuun nama dhibu qabsoon kun maal keessa ga'e har'a as ga'e qabsaa'onni Oromoo aarsaa isaan kaffalan beela dararama rakkina isaan keessa darban jaallan hedduun biraa wareegamanii har'a lubbuun jiraatan argaa dhageetti waan ragaa ba'aniif barumsa guddaa irraa argattu jedheen abdii qaba. Akkuma torban darbe kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeesse har'as kutaa lammaffaaf kan xumuraa jaalle gugsaa galmoo isiniif qabadhee dhufeera. Isaanii wajjin turtii gaarii akka gootan kabajaa guddaan isin gaafadha. Gama sagantaa keenyaatti osoon darbin dura. Kaleessa yaadanne alaafi keessaan namuutu waltaane qabsoodhaan gumaa jaallanii yoon baasnee duubattiin deebiinu lamuu dhiisine saamamneen jiraannu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamne kaanee falmanne gabrummaa diinaa baadhannee injiraannu salphanne. Hayyee jaalle gugsaa galmoo hedduun si galateeffadha horii bulii egaa yeroo ammaa kana uummanni Oromoo biyya keessaa dararama guddaatu irra ga'aa jira kan durii caalaa hidhaan ajjeechaan daran itti fufee jira dhaaboleen Oromoo arfan waliigalteedhaaf yeroo dheeraadhaaf lafarra harkifachaa jira atakka nama miseensa gameeyyii adda bilisummaa Oromoo tokkotti dhaabolee kanaan mee dhaamsa qabdu akka dabarsituun si gaafadha. Ani waan biraa kanaaf dhugatti jaallan irraan tanaan jiran kanarra je'eetiin isaanirra wanni beekuus hin jiru haa ta'u jaallan irraan tana qabsoo kanarra jiran kana hedduu hadhaa hedduu walitti dabarsee ijoollummaa kiyyaan namuu na beekaa hujii malee keessa seennee nuti dhugumatti waan akka biraa haala hundaa namni hamtuu walii qabu hin jiru jaallan hedduu wajjin hadhaa meeqa dabarsee jaallan hedduu jaallan hedduun biraa dabarsee dabree har'a jiraa harka diinaa jirus tokko lamaa miti. An dhaabotii Oromootiif wanniin har'aan tana ani dhaamu dhugumatti waan biraa takkallee waan hin qabu. Jaallan hedduun qaxxaa kana keessa waliin dabarre ni beekan. Furmaanni nuti qabnu immoo wal malees hin qabnu. Furmaanni nu qabnu wal qofa qabna. Furmaanni nu qabnu hiree takkittiin tokko taanee waan qabnu dhagaa qabnu walitti deebisnee dhagaa tokkichaan diina kanatti yoo dhagaa tokko harka tokko yoo diina kana dhagaa darbanne qofa furmaanni nuti qabnu. Har'aan tana ani waan dhugumatti dhaabotii Oromootiif qabu ilmaan Oromoo kan gartee har'a nu biraa dhabaman kan kaleessa nu biraa dhabaman har'a jaallan kaleessa nu biraa dhabaman osoo deebi'anii jiraatanii dhiiroo haalli isaan har'aan tana waa maal jedhanii nu gaafatanii jeetti natti dhaga'ama. Kanaafuu wanni wal sobnu hin jiru. Wanni har'aan tana abbaan fedhe qabsoon tun dhiibbattee sadarkaa kana geesse yeroo kaleessa gartee arbaabuu hunoo ol jennee har'a himan nama torbaanii nuti gartee kutaa baalee kana nama torba qofaanii dhayne nu nam torba anaa fi abbaa biyyaa roobaa kana namni nun deemu nuti nama torba baddaarraa kaanee haga gammoojjii sararitti daangaa ilkarreetti nama torba qofaan keessatti turre jechuudha. Eegas booda humna dabalannee sadarkaa kanatti qabsoo kana
sadarkaa baalee keessatti humni keenya cimee humna guddaa cibirraadhaan guttaadhaan hanga daangaa booranaatti bal'atu kana humna ga'e nam torba qofaan yeroo sana achi seenne 82. Har'a namni biyya seene abbaan fedhe namni seene waa uumuu waa godhuu numa danda'a. Kanaafuu wal dhabbiin gargar faca'insi immoo akka waa takka illee goone nama sakaala nama hidha. Kanaafuu tokko taanee dhagaa harru dhagaa keenya gar takkatti haa deebisnu. Har'aan tana qabsoo Oromoo kanaaf furmaanni yoo tokko taane qofa hanga fedhe gandaan deemne hanga fedhe amantiin deemne hanga fedhe gosaan deemne waan takka illee wanni fedhu hin jiru. Har'a Oromoon garasitti illee deemutti hin jiru. Uummanni keenya har'a tokkummaa fedha. Tokkummaa qofa akka nu bilisoomsu namuu ni arga. Tokkummaa malee akka garta kan geenye namuu ni hubata. Kanaafuu dhaabotiin kun akkuma jaame dhugatti gartee hawaa godhu jiruus kabajaadhaan irra gargaaranii waliin maal wanni hundinuu keenya har'a waboon xiqqaatee jiraatus kan jiru sunis keenya kan sana tolchuullee nama tokko ta'etu waa uumachuu danda'a. Kanaafuu wal harkaa miila ol jala haruu dhiifnee tokko taanee yaada tokkoon yoo deemne walitti illee naqamanii walitti illee gartee baquun dirqama yoo ammatti san dadhabamillee dhugumatti namni kun wal gargaaree waliin diina kanatti fuula tokko deebisuu qabna yoo san ta'uu baanne akkuma bara gabre Oromoon amata dheeraa gabroomuuf teenyaa jechuudha. Kanaafuu dhaabotiin kun wal ajiifachuu dhiisanii wal madeessuu dhiisanii dhugumatti ilaala waan tokkoon siima gandi keenya yeroo san akkasitti jaarraa abbaa gadaa barsiisee qabsoo kana hidhachiisee qabsoo kana abisoommata kana kaasee manaa isinirra gubata jeetti himee gubatee arganii namaa isin duraatu nama isin jaalattanii du'ee arganii waa hunda arganii gaafa rabbi ramataa godhuuf jaarraan faan qabsoo kanarraa ba'an jaarraa nuti masgiida bakkatti salaannu hin dhabnee jedhaniini jalaa hafanii qabsoo kanatti cinaa galan. Har'ammoo san hunda namni irraanfatee namuu gooddoo jaarratee waliin waa jechuu dadhaban yeroo sanatti amata meeqa yeroo keenya gubaa turre namni taa'ee wajjin haasa'uu dadhabe wajjin ta'anii haasa'uu dadhabanii wajjin ta'anii waliin fixachuu dadhabanii hoogganni keenyaaf oofee walitti diina waliin nu godhee osoo nu diina gobeelletti fi wal fixu jirru diina irraanfannee amata meeqa sanaan osoo akkasii wal fixaa jirru lola meeqa gartee gidduu keenyatti osoo jaallan meeqa humna guddaadhaan achi deemnee humna san keessaa salli san qofaa muraasa san qofaan deemne ifi wal fidnee wal dhabamsiifnee jaallan meeqa achittis nu biraa dhangalaanii dhumanii warra akka leencoo lemoo fa'aa achi dhabne warra akka jiisaa ciibsaa fa'aa achi dhabne warra akka addeessaa waaqoo fa'aa achi dhabne warra akka turee illoo fa'aa achi dhabne warra akka odaa milkii fa'aa achi dhabne jaallan meeqa kan achitti dhabne tokko lamaa miti wal ifii keenya jidduu akka dhume akka caccabsaa fa'aa achi dhabne ijoollota akka aanessoo maaree fa'aa aanessoo fa'aa achi dhabne aanessoo roobaa fa'aa achi dhabne ijoollota hedduu achi dhabne humna meeqa akka abdataa roobaa fa'aa ijoollota meeqa achi dhaban. Kanaafuu wal dhabnee dhagaa walitti haruun bu'aa takka illee hin jiru. Kanaaf namni hundinuu walii obsee tokko tahee wal dhagahee har'aan tana maqaa walirratti xureessuu wal irratti oofuu miti. Kanaafuu akka kanatti wal jala deemu. Wal dhaga'uudha. Kabiraa warra amma gartee har'a nuti har'a qabsoon Oromoo nama barbaade. Humna barbaade. Ijoollee waa baratte barbaade. Ijoollee waa baratte kana isaanis kabajaadhaan har'a biyya keessaa dhumaa jiru ijoollee waa barattee dhumu jiru. Ijoollee tanaafis wal dorgommii dhiisanii hulaa bananii ijoollee tanaas qabsiisuun ijoollee tanaas akka qooda fudhattu goosisuun barbaachisaadha. Ijoolleen tun bilaashitti akka gaafa dargiin cabee yookaan wayyaanee keessa yeroo dargiin cabe sana maaltu ture ijoolleen paayilatoonni namoonni adda addaa uffatanii waraana kanatti dabalaman gaara hin beekan akkasitti yeroo wayyaaneen kun maayyiitti chaartara keessaa ba'an duuba humna san hunda dilli huursoo fi wanni hidhame kun hundi haala akkasiitiin qophii dhabaan. Kanaafuu akka kanatti qophii dhabnee wayyaanee tanaaf carraa kennuu miti humna tanaas kabajaadhaan dhaabni kun dhaabotiin jirtu hundinuu fi dabaltee walitti dabalamanii fi humna kana qabsiisuu danda'uun barbaachisaadha. Kajuu qaba jaallan waa barattaniis kabajaadhaan jaarsolii teessan manguddoo teessan hangafoota qabsoo kanaa kabajanii arrabsanii xiqqeessanii ati sana jedhanii wal xiqqeessuurra kabajaadhaan qabsoo kanatti hirmaatanii qabsoo kana irraa fuudhuu danda'uun barbaachisaadha.
yoo haala kanaan ka deemnu taate gar takkatti illee hin geenyu wal nyaachaa ka deemnu yoommoo sirnaan gartee qabsoo kana kabajaadhaan walirraa fuunee kan waliin qabsoonu taate qabsoon kun bakka gahuu qabaa lakkii boo ati barfu dadhabaadhaa kaleessa akkas turtee ati qotee bulaa turtee ati maalii turtee anaan jechaa immoo gartee waan kanaan itti dhufeette boru atis karaan kee kanuma sa'a abbaan dhagaachaan darbatee dihaachaan darbatee ammi dhagaan darbatti jedhanii gaafarraa cabsiti jedhanii akka sanaati nama ofiillee kabajnee wal kabajnee qabsoo kanaatti fufunuudha. Ulfaadhu jaallee gugsa mee yeroo sana baroota 91 sana keessas hawwisoo caffee gadaa keessa akka dura ta'aa taatee geggeessaa turte jechuu dhageera hiriyoota keerraa. Mee waa'ee hawwisoo sana maal jettaa artistootii hawwisoo sana keessa jiran warri har'a lubbuun hin jirre warri lubbuun jiran fa'aa utuu nu dhodhoofte baay'ee natti tola maqaa isaanii. Wallaahi jaallan kana anis 98 yeroo ol seenuu deemnu sana 88 I think 88 yeroo ol seenuu deemnu 89 akkanatti humna tokko ijoollee takka leenjiseetiin anis duraan hawwisoota akka wajjiniin ture ijoolluma akka hawwisoottiin duraan waa deemee tattaphachuu ture bari sirbuma kiyya taa'uu nan gaafanne akkasitti wallisuun ture wallisaa guddaa miti. Ichisuma fa'aa akkasii kanaan ture achi humna tokko leenjiseetiin yogguu sana jaarraggaa tuufaa jira jaarraggaa tuufaa qofaaf isaan kanaa wajjin ijoollee takka leenjifneetiin ijoollee takka san ol baase ijoollee sana biyya keessa oofee agarsiisuu ture anaa asii aslii fa'aa wajjin kaanee ol baane dadar yoggaa geenyu maayirratti humnaan dadar yoggaa geenyu achirratti jaalalna Khadiir faan Adam faan akkasumatti Usmaayyoon roobaan Usmaayyoolleen boodarra nutti dhufee suutee bareentoo fuullee ijoollonni hedduun achitti nutti dhufanii ijoollee teenya tanaa waliin makaman hawwisoon tiyya sun yeroo sana ijoollee fuulanii boruufaa jira ijoolleen hedduun dhufe yeroo sana karaa galamsoo kanarraa isa hawwisoo hedduun nu dhufe Idrisaa Elemoo kana fa'aadha ijoolleen achi Adnaan fa'aa ijoolleen achi nu dhufte isaan kanaa walitti daballee hawwisoota akkuma bulchiinsaatti waliin ture jaalladhiidha gaafatamaan keenya akka damee dantaa ololaaf beeysiitti kan akkuma birkii aadaatti waliin ture akkasitti jaallan kanaa wajjiin isaan kan achumatti mooxeeffatanii achuma waliin shaakalaa turanii ijoollee kanaa walitti daballee achuma yaanee agarsiisa godhaa turanii. Lubbuun jiran jaallan akka himee Yusuf nu biraa kutanii jaallan biraatis gariin isaanii biyyuma keessa jiru har'a lubbuudhaan ka'an jiran jaal Kadiir Sayid jaal Adam Haaroon jaal Bakkalcha Yaayyaa akkasuma jaallan biyyatti hafanii warra akka jaal Muusaa Turkii akkasuma warra Muusaa Turkii maqaan isii Amaniin irraan fadhiisillee lubbuu dhabdee jirti rabbiin gaara mataa godhuufiin jaalala hedduun har'a jaalala qabsoo hawwisoo caffee gadaa keessaa jiranii akka jaal Abdii Qopheedha. Abdii Qopheen kun dhugumatti hawwisoo caffee gadaa jechuun isaa warri seenaa isaa akka gaariitti beekanii jaal Kadiir faan himaa turanii irra deebi'u jaal Abdii Qophee rabbi mataa godhuufiin amma artistii nama hayyuu nama dhugatti ajaa'ibaatiin rabbi mataa godhu. Seenaa isaanis rabbiin gattee seenaan isaan yaadatu isaaniif illee rabbiin jannataa kennu jaa. Kanaafuu hawwisoo keenya akkasitti waliin ture akkuma gaafatame isaanitti waliin ture rakkoo hedduu keessa waliin dabarree addaa hedduu keessa waliin dabarree hanga maayyii isaan bayanii Somaaliyaatti yaalmullisi kenninee Somaaliyaa seenanitti wajjin ture. Ani firraadiri irratti hafee akkasitti waliin turre hawwisoo caffee gadaa warri baay'ina biratti hafan tokko tokkoon akka Idrisaa Elemoo fa'aa ni jiranii ijoollee tana garii si anumaatu biyyatti deddeebisee haaluma akkasiitti ni jiraachaa daddaa waliin deemaa turre egaa. Tole. Adnaan faan dhagayaa Adnaan faanis ni jira. Adnaan Maamad fa'aa. Adnaan fa'aa gaa namni ijoollee xiqqaadha yeroo sanii haa'ee akka biyyatti deebi'uu godhe isuma fa'aa ture. Akkasaniif turre
taa'umsoo caffee gadaa akkasii amma hedduu gaakkedee aadama arufaan naannoo kana waliin jirra. Ganamuu jiru majala warreen malee warqaba qabaachuu dhabu keenya fa'aa ta'e malee waan biraa hin jirtu. Bakka jiranitti gaa isaanis nagatti haa ta'u jaallan maraa nagoma qabanii jedha. Faca'insa bara 1992 ta'e sana keessa ati yeroodhuma sana qabamtee mana hidhaa galte moo bosonuma seente akkam turame sana immoo dudduubatti si deebisee si gaafachuu barbaada gidduu gidduutti. Ani 91 akka baane hanga 92 dhumasaatti qabsumatti hin ture. Achi eegas booda qabsumatti hin jira. Akka 92 dhumasaatti abusoo wajjin ture. Abusoo sana fuudhee jaallan hogganoonni yeroo maayii gad dhufan dhufee mooraa hogganoota jaalgalaa isaafatti ergee chumaanu isaan kanaas jaalmurtis abbaa gadaa rabbi ramataa godhuu fi dhufee abusoo fuudhee gara Jabuutii oofee. Egaa abusoo dirqamne abusoo irraa bu'ee booda waraanumatti seenee waraana sana wajjin gara Baaleetti deemee Baalee humna tokko jira jaalqubsaa jaalabbaa nagaafaatti ture jaalabbaa nagaafaa namee isaan wajjin kanaaf jaalqubsaadha. Humna sana ijaarree humni sun walitti deebi'ee egaa humni sun ijaarame nuti gamana gara Harargeetti gamana dachaane achi booda gaachumaanu jaaldhugaa isaafaa wajjumaan ture humna marra deemee humna jaallan wajjin yaa'ee dubbisuu humna jajjabeessuu irra turree anis humna dabalamee maayii irratti gara dubbee kana humna maduu humna dadhabaa humna mooraalee adda addaa kana gaafuma qabaachaan ture achi booda deemee 96 gara kutaa Arsiitiin deemee kutaa Arsii akkas duubitti gaafatamaan ture yeroo sanaallee hamaadha. Diinni humna keenya yeroo san kutaa Arsii keessa nama hedduu hojjetu naaf argaa kophaa tumsaa daadhii ijoollonni biraas hedduudha. Biraa tokko ijoollota hedduu wajjin achi turre maayii haalli hamaa haalli uffataa ture damboo baamixee raayyaa gubeellee ijoollota kanaa wajjin hin ture ijoollonni kun amma gariinsi jiruu baqaarra jirti garee hidhaanuu warra wareegamtee jirti. Achi turre humna haalli hamaa nutti hammaatee humna keenya gaajjirri akka malee miidhuu dadhabsiisuu dhiibuu uummata akka jiru safara galchee midhaan jalaa gubee yeroo sanatti uummata keenya dachii qotee dachii awwaalee hiikaa baay'isee ibiddaan gubee uummata keenya akka malee irratti roorroo hamaa raawwachaa turte wayyaaneen. Ati haala akkasii keessa dabarree jirumtuu san keessa maayii irratti humna sanaaf kunnee walitti gara Baaleetti as baafnee ijaarrannee achirratti sana turte. Ati 98 gara Somaaliyaatti keenya akka bahu dirqamni nu kenname humni keenya hafe Somaaliyaatti akka bahu jaalle Itiyoophiirraa akkasitti anaa fi rabbi ramataa godhuu fi jaalaalee Soowaaree caalaa jaalcaalaa kaanee humna kana biyyuu sammuu taanee humna kana gara hundaa kan gamatti hafees abbaa nagaatti nama kana taanee akkasitti humna kana fuunee bakka lamatti adda baanee karaa Soomaaliyaatti qajeellee Soomaaliyaa kana guyyaa 18 deemneetti miilumaan cabsinee siinee haalli hamaadha. Sanundaa keessa dabarree jiru nyaannis hedduu qaaliidha bishaan akka malee oomishamaa qophuu. Ati san nama qophudhaan kanatti nurraa dadhabeetu mattaa beekaa jira. Ati haala hamaa isa keessa dabarree Somaaliyaa dhaynee Somaaliyaa abbaa dhaynu lafa kutuur lafa jaamuu dhaynee achi akka dhaynetti duraan wayyaaneen dhufaa jirti uummata Somaalee tokko arree jedhanii arree maal jedhanii uummata Somaalee tokko kan achitti Duanuu isaan kanaa wajjin Somaalee ta'an dhawu nu jala keessee warra aayidii kanaa isaan kanaa walitti dabalatee bakka lama isaa wajjin kune achumaan Somaaliyaa seentee irratti akkas Somaaliyaa dabalata na dhukkubee gara fudhashoon turuu akkas ijoollee gammachiisu Kaliilee callaafa kanaa wajjin ture
maayirra dakayre gaasoma san keessatti maayii warri gara biyyattiin deebi'anii sanatti biyyatti Yaman argatte achi ture maayirratti chumatti dakayre ta'etu jaalani anis sofaa biturre jaalani sofaanis yee chumatti anis qubadhee biraa chumatti kan dhaabni kamana kenne qubadhaa jiraadha jedhanii jaalani kunarrallee kan jiru buqaasan keessatti sukkanaadha jedhaman biyya san keessa dhabamanii hedduu jira. Egaa Somaaliyaa keessa waan ta'u jeetiin irraa gara Keeniyaatti gabna dabre haala akkasiitiin akka kuma lamaatti dhaabuma wajjin dalagu qabsu bakka asiin dhufaa jeesii yaanne akka yaadeetis manaamillee hin beeku haa ta'utti ammoo galaanni beenu kanuma bukan nu darbu agarree galaanuma kanaatu asiin nu ga'e malee jaalan hedduun na biraa deebanii jedhanii an akkasumatti nammaa dhufe gaafa alhamdulillah jira baay'ee yaada manaas godhadhee ilmaan illee godhadhee amma ijoollee nama shaniin akkasitti jira gaafa. Turaatii waggaa dheeraa qabsoo kana keessa turuu keerraan kan kee jaallan hedduun warri si wajjin turan, warri si wajjin qabsaa'aa turan, warri si wajjin beela'aa turan, warri si wajjin qabsoo kana asiin ga'an hedduun isaanii immoo biyya alaa kanatti manatti galanii jiru. Jaroota kanaafuu mee dhaamsa maalii qabda? Waan jalqaban kan otoo galmaan hin ga'in abdii kutachuu ta'een beeku hedduun isaanii afaan qabatanii dhuma manatti galanii jiru. Warra kanaan waan jettu yoo jiraate. Dhuguma jaallatti hedduun har'a kan qabsoo kanarra waliin turre akka isa akkuma kiyya ta'ee warreen gartee har'aan tana qabsoo kanarratti amata meeqa dadhabee waan dadhabeef sanarra firiin isaa kun ijoollee tana keessaa naa mul'attu malee bakka hin gahin kan garaa isaanii gartee madaayeetuma waan godhuus dhabee mammaratee taa'u hedduu. Kanaafuu wanni nuti godhuu dandeenyu yeroo ammaatti tokko waan biraa dadhabnu mooxannoo keessa turre jaallan har'aan tana gartee qabsoo kanatti dabalamanii dabarsuu ni dandeenya. Waan biraa dadhabnu har'aan tana namni biyya alaa kana jiru jaallan qabsoo kanarratti madaawan har'a uummata Oromoo kan gartee uummata Oromoo illee jechuun baatu kan qabsoon kun gartee sababa qabsoo kana milkaa'uu dhabuu isaa ta'uu namoota gargar goda sesseenee maqaa waliif babaasee gandatti wal babaasee adda adda jiru kanaaf illee nuufillee nutullee fakkii ta'uu fi dandeenya. Har'a gurmuu tokko kan ijaaramnee jira tokko ijaaramnee jirra gurmuu kuni miseensota oboo biyya alaa jennee ijaarrannee walitti dhufnee waliin taanee waan nurraa eeggamu wal mari'annee muuxannoos tahee waan barbaachisu gartee qabsoo kanaaf qabsoo kana bira dhaabbannee qabsoo kana keessatti galma gahuu dandeessu yaada qabnu akka kennachuu dandeessu bakka gufuun jirtu ati gufuu akka jechuu ni dandeessu. Haa wal mari'annu jennee dhaaba tokko gurmuu takka ijaarrannee jirra. Gurmuun kuni guyyuu wal agarra wal mari'annaa hoggana qabnaa haga tokko gartee warri karaa kanatti yoo walitti dhufne wal agarre waan tokko bu'aa tokko ibsuu dandeenya. Yommuu namuu mammarannee tumaarraan kana maatiis godhannee kunuus godhannee jennee ofirraa hanfanne. Seenaan kakaleettis akkasumas hanfatama. Haa baanu haa wal barbaannu walitti haa dhiyaannu. Kanaafuu namni gartee namni haa wal barbaadu jaalladhu gartee hireen kun akka ta'u gaafa xiyyeeffanni baana guyyaa takka gartee wanti nuti kaleetti dadhabaatu bakka ni geessi har'aan tana abdii qabna bakka geessu gartee irra ilfaatu Oromoo sadarkaa irra jiru waan nuti kalee jechuun turre waan nuti kalee gartee dhagaa raamis keessaa dhagaa gobeellee keessaa laga ejersaa kuunoo shanaan keessaa fabee keessaa garree baalee gartee carii gartee dhaaree keessaa nuti jechaa turre har'aan tana uummanni keenya Oromiyaan Oromootti jedhumaa jira. Akka bakka shakkii takkallee hin qabnu. Kanaafuu wal barbaannu ilmaan Oromoo illee gartee bakka jiru
برتي والجارتي برادا سمولي تكرر ولتي وبو نبي جلا أنا جرو وقبسوه نتنا دابتو تندي فكنا نشيء ركعتان مداوان نمد أكان تندري نمرتي هذه هتودا أنو أكان تنكيري خنجر تبتدي أكان جرتي جروب كينيا سوماليا بكسودان بكاتك hajaban maka banyak awin dijaram ansari. Jalli gugsaa galmoo hedduun si galateeffadhaa horii bulii egaa waaqayyoon waan itti dadhabde waan itti beelofte waan hawwaa jirtu kana mul'ata kee galmaansii faga'uun jedha. Muuxannoo qabsoo kana keessaa bara dheeraa qabdurraan kan ka'e bu'aa bayiiti keessa dabartirraan kan ka'e mee qabsaa'ota qeerroo yeroo ammaatiif immoo ummata Oromoo walumaa galatti dhaamsa qabdu yoo jiraate dhaamsa keessa akka dabarfattuun kabajaa guddaan si gaafadha. Bareeda hawaa'ee ummata keenya ummatni keenya ummata yeroo ammaatti abdiin isaa guddaadha. Dhaaba Oromoo irraayis Oromummaa isaaniitiin olii isaaniitiin hedduu abdataa hedduu qabsoorra jiran. Kanaafuu karaa ummata keenyaa waan hin dhaamuufi jabaadhaa qabsoon isin bira jirti tokkummaan isin bira jirti bilisummaan harka keessan jirti Oromiyaan isin harka jirti jabaadhaa abdiin gudatinaan yaa'an isaan ummata kiyyaanis karaa biraatiin ammoo ummatti aga waan tokko guddaa kan hin dhaamuu qabu diinni kee diina bananee diina tooftaa hunda anjar kesin alam ya anaka garis seperti waktu jualan teh ina kana haran kalau gede itu keadaan Ruftan nutra anun namusan Ruftan nurut anun biciti kayaknya tuh petudan anaku jeroang pun tahu namusan pengajian namota bahasa sudah tidak operta ebudan akka gaaritti diina kan qabsaa'u lafa gattee aanchaa qabsatu lafa dhageettii qabdu lafa yoo duunallee gartee arraan sana gartee dhageettii qabdu keessatti taajirtan. Kanaafuu qabsoo keenya akka dheeraa gammoojjii fudhamee gammoojjii keessatti ukkaamamee sagalee takka dhabee akka har'aan kanatti sagaleen saduraanis akka dhabame har'ammoo isin bakka gaarii jirtanii kanaafuu jabaadhaa abdiina jabaadhaan ja'an naamusaa qaccaan abdiraammoo warri har'aan tana waan tokko dhaamu fedha namni har'a seenaa dalageessa seenaa akka biyya keessatti dalagamaa jiran anaatti dalage yookaan abaluutti dalage jettanii of dura himaa jiraniitu jira. Qeeroon akkasii gaafa akkasii ijaaramtee qeeroon akkasii bakka akkasii ijaaramtee qeeroon akkasii xiqqi fataa dabalsa kennuu apa tipis ada apa sinar itu mabulihima bicara bahasa tanah apa wanita dari satu dan itu pakai ini juga tuan dan namun anda lagi ini arah itu dapat arah itu ada tahu film berpisah dah aku ini karena berkait tadi kata dari jabang umum jabatnya isi ini din kenya ilman ada bija kalau pakai itu mana jabatan itu bija pada jabatan ya hadramo daputi oromo warri ready jalan kale soli kapsora turre dadabbi kenya le israf kan goni wali dufne wali marenne wal durate ha so me gada me oromo gada abdi jetti anak gada oromo hasul ijiba thai yom waralle akmana makale awwe kagam toli hasul tan dam khale awwe kagam tai namu gatte awwe wali duhamna jenne pam kolbe yuti oda wali dadan ara wali dadan so awwe le hagaba ta khale ku bamda tan tapas ku ba anafu abutin oromotis wali turufte dugma sana raka wali timu yo ummata abde mutat yo ummata abde ummutat yo ummata kana abde immutat anaf abu tani
dhiibbaa irratti kunee bakka inni dadhabbii kana jedhu nam jedhu kanaaf wanti qeessa kanaaf biraa irra asxee waliin qabsoo kana bakka hangeessaa jabaadhaa qabsoo cittanis jabaadhaa walitti dhufnee waliin amareen walitti dhufnee muuxannoo qaayisan Gaarummaa irra geemmata akkee hedduu galatoomii horii bulii uffadhu guyyaa biraa immoo sagantaa biraatiif walitti deebina. Ani yeroo waliin qabaanne hundumaaf hedduun si galateeffadha jaalle gugsaa galmoo gara fuula duraatti immoo sagantaa biraa walitti deebina jedheen abdii qaba gaaffiif deebii nama goonee kanatti seenaan kee hin xumuramu waggaa 39 qabsoo kana keessa gara fuula duraatti immoo walagarra jedheen abdii qaba horii bulii ilmaan kee irra si'a tursu bilisummaa hawwituuf waaqayyoon ijaan si agarsiisu nagaannaaf jiraadhu qaanqeen shoo kabajaaf ulfina guddaa siif qaba. Ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabako. Ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabako. Ani sakkabako jirti onnen ko shenduri kanabako. Ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabako. Keron kade chokotate dina kenya nuwaltana dini yomo nutgamomo shambozati gachanasa ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabako. Ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabako. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo sagantaa keenyatti bu'aaraa akka jirtan shakkii tokko hin qabu. Sagantaan torban dhufu isiniif qabadhee dhufu maatii qabsaa'otaati. Maatiin qabsaa'ota warra bosonatti galee dhukaasee ajjeesee du'u qofaa osoo hin taane qabsaa'ota artistoota keessaa ijoollee artistii qabadheen dhufa. Isaanis ijoollee Ilfinesh Qannoo hawwii Ilfinesh Qannoo torban isinii qabadheen dhufa. Torban haga wal dedeebinutti nagaatti isinii jedha qaanqee shoo. Jabanne kolfine